Akkamittiin akka viidiyoo kaartoonii akkana kanaa itti tolchan isin agarsiisa. Mee viidiyoo tana laala. Hey silka kenaa kennime. Viidiyoo duraanii keessatti akkamittiin akka kaartoonii itti hojjetan akkasuma akkamiin akka hojjetan isin agarsiisee jira. Guyyaa har'aa akkamittiin akka viidiyoo kaartoonii isa wal kabalu yookiin isa wal lolu itti tolchan isin agarsiisa. Inni piloota goonii irra dhooftanii seentan. Ani akkana si gabbaasa kayala kullamaanii waan duraanii viidiyoon duraanii irratti hojjedhe ammoo viidiyoo aaraya dalaguu fi yoo barbaade bakki gubbaa ta'an create video jettu suni irratti kadhe irra seena. Raani akkanattiin bakki tanu gabbaasa bakki tunini bakka namna kun dandeettu bakki jijjiirachuu leen dandeetta bakki jijjiirachuu fi fura 11 rate suni irratti tukta. Yeroo irratti tuktu bakkiitii hedduu si gabbaa irra jijjiirachuu dandeetta ammoo kanuma san agarsiisa. Irraanii bakki tana kaartoonii nama keekkeeta kaartoonii keekkaa of no action ka jedhu san irra dhoofte irraan kaartoonii tokko filatta irrallee namallee no action ka jedhu kan dhoofte nama biroo keekkeeta nama biraa kayis waliin haasoo keekkeeta fakkeenyaaf nama skee jiru barbaade daawunlood gurguraa kaamuu kafaltii barbaachisu jira ka kafaltii barbaachisu ka wanni sun gubbaa dhiiftu ka kafaltii barbaachifne daawunloodedha gubbaa irraanii daawunlood goota. Erga daawunlood gootee irra baate filatta tokkum keessa filatta daawunlood gootee irra baate tokko keessa filatta. Daawunloodamee irra bee jira am tokko keessa filatta inni lamaanu kana tokkin intala tokkolleeni mucaa kana mucaa maqaan isaa Iskootti intala maqaan isaa Liizii akkas jedhama. Wajjara lamaanu dubbisu barbaadda jalqaba is dubbisu yoo barbaadde bakka amma komentii akkas fakkaatu irra dhoofte irraanii no akka ka jedhu irra dhoofte Iskoot maqaa isaa irra dhoofta kaameraan garisa zuura erga kaameraan garisa zooreen booda fulamma sautii suni taanam gubra sararee sana agarsiisuni irratti tuqtanii dubbachuu dandeettan irraanii diima kan si gabbaasa ka diimaa ka jidduu kan erga isa irra dhooftanii waraabuu jalqabaa jechuu waan feetan dubbattanii isa waan isa dubbisan dubbisuu dandeettanii amma kumsan agartanii ani nam dubbachuu jira waan us dubbisu barbaasun dubbachuu jira erga dubbadhee rabee bakkireetii suni tuqee akkanatti raba. Amma isi akkisiini isa dhoofti gootanii irraan bakka namni sararee sana agarsiistana kaanam gubbaa sararee sana agarsiistana irratti tuqatanii erga irratti tuqataniin booda nama jalqabaa dhabanaasu barbaachisuun irra dheedha maqaa isii irra no akka ka jedhu irra dhooftee maqaa isii irra dhoofta irraanii isii maalis godhu deemti fula diimtuun irra tuqte islaap ka jedhu kana kee barbaadda bakkitan keessa. Islaap ka jedhu kee barbaadde islaap ka jedhu irratti tuqte akkasiin ergaati irratti tuqte viidiyoo istaatti goote isiin isa kabaltii jechuu akkuma san arguu jirtan kan isinis kabaltii jechuu akkasuma agaa viidiyoo biraatii walitti deemuutti nagaa naaf tura isinidha subscribe like share gochuu hin dagatina isinidha barnootitti fufaa isinidha namoonni viidiyoo duraanii ilaalanii deemtanii ilaaltanii viidiyoo duraanii illee irraa barachuu dandeettan isinidha.